jirtan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii bakka jirtanitti nageenya isinii haa baay'atu jecha. Egaa har'aa beektaa oduu gaggabaabduu fi oduu ifa taatu dhugoomtuu isinii qabannee dhiyaannee jira jechuudha. Akka nu wajjin qooddattan kabajaadhaan isin affeerree jirra. Egaa har'aa wanti hin dalagamin hin jirtu waan hin dhagahamintu jira malee jetti jedha makmaaksi. Wanti hin dalagamin hin jirtu wanta hin dhagahamintu jira maleedha jaani. Saniifuu waan hedduu dalagamee waan hedduu hin dhageenye waa xiqqishoo dhageenye malee jechuudha. Innaa waa'ee har'aa mootummaan keenya mootummaa keenya isaan hojjetan. Egaa mootummaan keenya irraa waan dalage waan akka nama jechuudha. So haasofni inni haasawaa faallaa haasee jechuudha. Gaafii paarlaamaa irratti gaafii wayii tokko gaafatame waa'ee uummataa walloo irratti jechuudha. Deebiin inni deebisee deebii faallaa ta'e jechuudha. Wanni kun inni ta'eef maaliif yeroo hedduu beektanii dantaatti hin kennu garuu mootummaan Abiyyi Ahmed kaleessa ibsa tokko baasee ture. Gama peejii feesbuukii irratti ibsa tokko baasee ture. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaatii fi afaan Ingiliffaatiin qofa maxxanse jechuudha jalqaba. So suuraa TikTok maamma masjala seentanii argachuu dandeessanii suuraa isaadhaa suuraa iskiriinshootiin ni jira jechuudha beekanii akkanaan harka qullaa afaan qullaadhaan miti kanaa ta'inu. Ibsi inni baasee afaan Oromoo keessa hin jiru jechuudha afaan Amaariffaatii fi afaan baasee. Wanti kun akkamitti afaan Amaariffaatii fi afaan Ingiliffaa qofa ta'e afaan Oromoodhaa so uummanni Itoophiyaa keessaa guddeessi lakkoofsan guddaan Oromoodha. Afaan itti walii galamuu sila afaan namni hedduun itti fayyadamu afaan Oromoo waan ta'eef inni waan afaan Amaariffaatii fi afaan Ingiliffaa qofaa waan barreesseef waan nuuf hin galiniif laash jenne jechuudha. So xiqqoo koomentii irrattis irra bobbaanin boodu sirreesse immoo akka inni godhe hin beekan. So idit godheetii jidduutti dabale afaan Oromoodha. Afaan Oromoo jidduutti dabale jechuudha. Sheer godhi bona jini saniifuu afaan Oromoo jidduutti dabale jechuudha. Hedduun ajaa'ibana maaliif mootummaan kun inni kan bulchu so afaan Amaariffaa qofa afaan uummanni Itoophiyaa afaan tokko dubbatuu qaba moo akkasiisaadhaa kun naaf hin galle garuu waan du'aadha natti fakkaate mee haa ta'uuti haa jennuti garuu sun itti hame jechuudha. Har'a guyyaa har'aadhaa paarlaamaa irratti ijoolleen walloo Mahammadii fi Aminaat gaafii uummata walloodhaa gaafii dhugaa jirtu gaafatan jechuudha. Wanti isaan gaafatan uummanni keenya kan dararamutti jiru kan roorrifamu jiru maqaa ABO'tiin kan irratti bobba'amutti duulamutti jiru garuu ABO'n ammoo hiddaafuu uummata keenya keessa akka hin jirre itti himanii dhagaa wajjin gaafatan jechuudha. So uummanni keenya waggaa dhume onag shanee moota jan jechuudha. Bakki fudhatti beektaa FB peejii FBdhaa Abbabee maalii jiru tokko irratti illee kan maxxansan jechuudha. የኦነግ ሸኔ ሰራዊት ትናንትና ጀምሮ በወሎ ላይ በአማራ ህዝብ ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው ጃኒ maxxansan jechuudha. Waan sanan screenshot godhee harkaa hin qaba jechuudha. Maal jedha akkamitti waraanni shaneedhaa yoo walloo keessa kan jiraatu ta'e akkamitti hanga har'aadhaa isaan arguu dhaban akkamitti mootummaan hanga har'aadhaa callise walloo osoo naannoo Amaaraa keessa jirtu garuu kun beektaa soba uummata keenya rabbiin dirmatuu fi waan hedduu takka nama kofalchiisu jechuudha beekanii. Wanni jarri kun maxxansu sooshaal miidiyaa nuti xayyib addunyaan babal'attee guguddattee yoo jenne addunyaan ishiin guguddattee nuti biratti yoo nu biratti maaliif itti fayyadamne sooshaal miidiyaa nuti feesbuukuma bas sooshaal miidiyaan keenya FB ma bas diraama laaluma bas nuti FB sooshaal miidiyaa itti fayyadamuu qabna akka jara kaanitti jechuudha. Jarri kaan kijibumaan sagalee ofii ta'an jechuudha sagalee walii ta'an. Reenfalmaan Oromootiin ilmaan Amaaraa dararamte jedhanii maallaqa ittiin argatan jechuudha. Isin galtee saniifuu nuti maaliif hin fayyadamne sooshaal miidiyaa isaan fayyadaman kan nuti ijoolleen teenya hojiin ishiidhaa TikTok gubbatti baate daansi FB gubbatti baate arraba live gama FB kanaan seenanii wal arrabsu ammallee gama TikTok timpanii daansi taphachuu jechuudha. So kuni ta'uu hin qabu. Uummanni keenya serious ijoolleen Oromoodhaa waan kana irratti xiyyeeffadhaa bakka kana sirriitti yaada jechuudha. Yaada kana keessaa bahuu qabdan waan kana dhiisuu qabdan mootummaan kun sirna adda addaa isinirra dalagu jira wanni isinirratti hin dalagamne hin jiru. Isinoo TikTok irratti ol baatanii toma nikshinneka kuni bu'aa isiniif hin qabu. Nuuf hin qabu. Uummata Oromootiif bu'aa hin qabu. Isiniif illee bu'aa hin qabu jechuudha. Guyyaa tokko suuraan taane maxxansinaan TikTokiin keessa irra guban. Sanuma kun. Waan biraa Facebook kan kana boruu itti dhiibta. Garuu immoo waan gaarii hojjedhu. Waan gaarii yoo hojjettee dabarte dootii dinqatu heddummattee jirti jechuudha. Kanaafuu waan uummata keessaniif waan tokko godha. Ani jiruutan hin barbaadu. Ofiisa kiyyaa nama jiraachuu ofii kiyyaa jiraadhee eessan gaa bakka goon qabu asumatti ammoo qabame asumatti hin du'a biyya kana gadi buukara Itoophiyaatti achitti yoo hin gale gamtaan mataa rifeensa mataa kanaatiif hin ajjeefame biyya Itoophiyaa keessatti mataa rifeensa akka namaa guddifte jedhanii gamtaa rifeensa kanaatiif hin du'a jechuudha biyya Itoophiyaa keessatti kun dhugaa jirtu kanuma. Saniifuu waan gadi yaatanii TikTok irra siribdanii fi qabdanii yoo TikTok fayyadaminaa jechuu barbaadetiin so sooshaal miidiyaa hin fayyadaminaa osoo hin taane garuu itti fayyadama. Miidiyaan isinitti hin fayyadamin isin itti fayyadamaa isiniin jaabbalee yanne. Nan sobeebo yoo sobe sobde naan jii miidiyaan isinitti hin fayyadamin isin miidiyaatti fayyadama. Abbaan fedhe jibbe abbaan fedhe jaalladhu. Dhimma keetiin daltaatiin qabu. Saniifuu mootummaan keenya immoo maashaallah tabaaraka rahmaan rooba roobsisutti ka'ee jira. Kunoo kaleessa algaddaa fi kana bokkaa biyya Gondarii fi biyya kaan irratti roobutti jiru nuti roobsisee tattaaffii keenyaan nuti biqiltuu dhaabnee akkasitti bokkaa roobsifnee jirutti jira. Saniifuu warri biyya keessanitti bonni yookaan hoo isinitti hammaate nutti bilbilaa jechuudha. Gama miseenjaraatiin dhaamsanuuf kaahadha. Rooba yeroo barbaadanitti yeroo isin barbaadan bakka barbaadanitti isiniif roobsifna jechuudha. Rooba roobsisuunis eegalamee jira. Kuni kijibaa
kijiba addunyaa isa guddaadha, isa ol aanaadha. Saniifuu mootummaan Itoophiyaatti illee rooba roobsisuu eegalee jira bichuu keenya siniin jedhaati dhibee wallahi waan hedduu nama kofalchiisu waan hedduu. Isunumaaf hin dhiisamee namni tokko hoggaa ol ka'ee bokkaa dhiyaa kana roobutti jiru anatu roobsise hoggaa jiru maal caaf jechuudha. So mootiin keenya rabbi ta'e jechuudha. Imaam Shaafa gara gara dhufti. Saniifuu mootummaan keenya rooba roobsisuu eegalee jira. Isinillee warri rooba barbaadanii jiraatu. Warri biyya keessanitti bonni addunyaa isin jalaa rakkise yookaan bonni xiqqoo isin cinqe jechuudha. Kottaa nutti himadhaa gara keessatiin isin jiraan nu barreessadha. Rooba isiniif finna jechuudha. Bakka feetanitti bakka barbaadanitti isiniif roobsifna. Akkasiiti beekanii uummanni keenya mootummaan keenya waan dalagutti jiru hedduu nama ajaa'iba hedduu nama kofalchiisa jechuudha. Bakka roobaa kanatti hedduu nama kofalchiisa. Ani ofii kiyyaa kolfa fixadheetiin dhufe gumaan laayif seenu kolfa kiyya fixadheetiin laayif seenu jechuudha. Maaliif isin duratti bahee gangalachuu osoo hin taane isinitti himuun barbaade waan ta'eef kolfa kiyya fixadheetiin dhufe jechuudha. Saniifuu hedduutti kolfaa isiniin jaa. Kana immoo ajandaa godhatanii warri waan tokko gaa argatte ajandaa godhateetuma feesbuuka kanarra olii fi gadi gara tiiktooktis olii fi gadi hin fiigu numa jira. Garuu immoo tiiktookii fi feesbuuka hin fayyadamina jechuu kootu mitan. Garuu immoo miidiyaan isinitti hin fayyadamini isin miidiyaatti fayyadama. Kan inni isiniin jiru jechuudha. Warri ammallee warri suuraa fi viidiyoo adda addaa fayyadamtan waa'ee lolaa walloo kanaan wal qabachiisee jechuudha. Warri suuraa fi viidiyoo adda addaa fayyadamtan viidiyoo nama lubbuun jiru hin fayyadamina. Nama meeshaa qabatee akkana goone jedhee sawwaree gadi dhiisu jiru kana suuraa waan akkasii kana miidiyaa irratti gadi dhiisina. Maaliif yoo jettan jara saniif rakkoodha jechuudha. Ati kan jirtu biyya alaati. Namichi sun har'a akkana goone boojini jedhee suuraa viidiyoo waraabesitti erge. Ati viidiyoo kana fuutee feesbuuk irratti borummoo uummanni jechuudha. Boru uummanni sirna daddabaadhaa kuni suuraa kana feesbuuk irraa walii kuufatan akka keenya nuti amma abbaan fedhe hootu abbaan fedhe hoo ajjeese wanni fedhe hootu hame viidiyoo guyyaa 15 irra jawwaala keessa hin keessan jechuudha. Wal beeknu hundi keenya anarraa jalqabee viidiyoo tahee suuraa xiqqoo laalleetuma xiqqoo itti gagaddineetuma massaana jechuudha. Isaan garuu viidiyoo tana lafa kaayyatan. Booda hoggaa eenyu badii qabajan kunoo Oromoo waan godhe janiitti as baasanii dura qabatan jechuudha ragaa wajjin. Garuu kun maaliif akkana ta'e jechuudha. Uummanni keenya wanni lolaan booda mana hidhatti guuramutti jiruuf kanumaaf jechuudha. Warruma suuraa nama lubbuun jiru gursuu kana suuraa nama lubbuun jiruuti fi viidiyoo nama lubbuun jiru hacaaluu fa'a akkas godhaniituma wareegamsiisan hojjeesan jechuudha. Johaar Faaras osoo akkana itti sirbanii olii gadi wanni gadi uumatanii mootummaan soo ani siyaasa keessa seenutti hin jiru siyaasa keessa hin jiru beekanii wanni beekanii wallaalle garuu immoo akka nama tokkotti suuraa isin ijoollee walloodhaa amma yoo qawwee wajjin suuraa ijoollee walloodhaa kana isin kan poosti godhuu heddummeessitan taate boru jarri suuraa kana feesbuuka keessanirraa seef godhatanii gabbuufatanii jawwaala keessatti miimoorii irratti qabataniiti achi booda kunoo uummanni Oromoo waan nu dalage uummatni Oromoo waan nu godhe jedhanii himatan jechuudha. Badii ishii isaanii san isin waan isaan amma akkana mana gubaa sawwaranii wallisanii jaan kana viidiyoo isaanii guyyuma lama laaltanii inumaa warri waataappiin isin jalaa cinqamee guruupii keessa jirtan hoggasuma balleessitan jechuudha. Hoggasuma laaltan namni takka quban qabu jechuu isa keenya. Kun ta'uu hin qabu hin jaan. Viidiyoo ijoollee lubbuun jirtudha gadi hin dhiisina. Hin qabamti ijoolleen sun gaafa qabamti itti gaafatantan isin mataa keessan jechuudha. Hundi keessanuu anarraa kaase nama lubbuun jiru suuraa isaadhaa feesbuuk irratti poosti godhu piroofaayilii irra kaawwachuu tiiktookii fi gama kaaniin sooshaal miidiyaa irratti gabbaasu jechuun rakkoodha jechuudha. Ati uumaan taatu biyya alaati kan jirtu yoo galteessi namni si beeku hin jiru harka qullaa suuraa ammasitti harka akkana gootee mallattoo fincilaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana amma suuraa kan kee kanaan atee uumaan taatu jechuudha. Garuu kan meeshaa harka qabatee أي واحد الرجال اللي معاه سلاح فرق اختلاف يا أخي سنيفو سني ركو ولا جتشودا جيرو ساتف بودو إسرتي نام سنرتي ركو جيس جتشودا سنيف كله سنيفو وان كنا ومن كين يصوت يادي تسنا جاويتني سيكنا مالين كلنا وجا نور رجيسا kan man sinin jaawete yani haasa walle sinitti meesuu barbaadu garuu xiqqoma yoo garaa wal guguunneef maleedha jechuudha ilmaan ayyatiin sinin jaawetanii mee namni biyya isaa fuutanii miti biyya hin qabnuuti biyyi kana abbaa taatee jirti biyya abbaa argachuuf deemti garuu inshallah waa kanatti naftu biyya teenya numa deebitin maa fi biyyi ilmi abbaa maleen dhalatu jee in qamareessuuf waggaa wallisu adoonii beetanii saniifu biyya keessanii falmadhaadha mee warri dubbii haxaayyee kana quba qabdan haxaayyee hedduutu beektanii barbadootte jirti haxaayyee hedduu shaggaramtee jirtiin siniin jaa dhugaa dubbatanii jaalatin badduu biyya akka biyya haxaayyee lolli irratti diddiibihee uummanni irratti miidhame hin jiru jechuudha ammallee dirmata dhabanii jechuudha mootummaan isaanuma irratti buusu jira waan qabu duraanuu isaanuma irra qopheeffatan afaa warra xaayyiitiin barruutti qophaa'anii jiran duraanuu ummati manni akkana gubatu jiru kun aarri kanatti suuraa FB fi sooshaal miidiyaa irratti agartan kun ganda haxaayyii ganda baadiyaa naannoo haxaayyii jechuudha naannoo haxaayyii yoggaan jiru soo qarqara magaalaa haxaayyii irra naanna'ee mana hedduudha jechuudha mana kan gubate manni ummata keenya qotee bulaati saniifuu adda bilisummaa Oromoo sila adda bilisummaa Oromootti illee jaanii waan wayyaa takkana fakkaatti onag shanee jan jechuudha maqaa onag shanee nutti moggaastanii biyya keenya irraa nu babaastanii hunda keenya nu fixxanii biyya eenyu irra jiraachistanii akkasii tana qopheessitiif hin jira jechuudha biyya irraa nu baafachuu barbaaddi jirri waa takka nuuf hin hille jechuudha
Saniifuu uummanni Walloodha wanni inni isiniif dhaamu jechuudha. Uummanni keenya yaa uummata keenya yaa uummata keenya lakkisaa sooshaal miidiyaa irratti suuraa ijoollee lubbuun jirtu hin maxxansinaa. Ani tanumaa isinii dhaama. Warra lubbuun jiru aboo warra lubbuun jiru suuraa isaanii hin maxxansinaa. Warri wareegame warri lubbuun jiru kuni boru nagaa bu'aa har'a lolaa boru hin araaramna boru hoggaa araaramne nafxanyaan takka takkaan keessa yaatee guusifti nama. Nama takka takkaan akka lola baddeen gaddaan irraanfatinaadha. Lola bara darbee eenyutu irraanfata? Gaafa lolli qabbanaa'ee araarri bu'ee nama takka takkaan kan nu fixe kana jedhanii nama takka takkaan qabsiisutti jiran. Ijoollee lubbuun jirtu suuraa hin maxxansinaa. Uummanni keenya silmaa dhagoo waliin dhagoo yaa uummata Oromiyaa bal'aa akka waliigalatti uummanni Oromoodha kan sagalee tana dhaggeeffatte. Suuraa FB kan kee jala yookaan TikTok kan kee jalatti maxxanfame kan nama lubbuudhaan jiru kan hin wareegamin uummata lola keessa jiru kan meeshaa wajjin viidiyoo fi suuraan isaanii jiru hin maxxansina. Haasaa fi FB keessan jala uummata keessan hin ficcisiisina. Soo har'a lola jira dhugaadha. Har'a abbaan fedhee dhufee xiyyiita sirraa deebisa. Boru garuu namni kanaan wanni kana jedhan hin jirtu jechuudha. Boru nagaa bu'aa hoggaa nageenyi bu'ee biyyi tolee araarame keessa deemanii takka takkaan guuran jechuudha. Kanan nu fixe kanan nu geessa kanan nu geessa kanan nu geessa jedhanii jechuudha. Uummanni suuraa fi viidiyoo ragaa lafa kaayyata. Suuraa fi viidiyoo isin amma kana akka dhiiftan kan lafa kaawwatan. Eessa jirra nuti yaadan eessa jirra? Nuti duuba uummata keenya cina maali kan dhaabbannuun afaanumaani? Meetayyib kilaasikaala gaddaa kana bannee itti gadhiifna jechuudha. Mallattoo gochatii fi mallattoo gaddaa agarsiifattanii diina keessan gammachiiftanii diina gammachiisa. Hojiin keessan kana diina gammachiisa. Diina gammachiiftan isin uumaa waa tokko jechuudha hin jiru. Yaadi jechuudha qafoo. Hundinuu killee jechuudha. Aboo killee rabbii isin kalqe sodaadha. Killeen jajjabdu killee asii hedduu kaayatiin cabsuu dadhabe. Killeen jajjabdu. Killeen nyaatus waan gaarii ammas nyaatus nyaata bareeda. Qabdus akkana qabdee cabsitu yoo hin dhootte malee yookaan hin dhootte malee jechuudha. Isinii galte? Maa dinnicha nutti taatan boo dinnicha. Lakkisaa yaalmaan ayya. Wanni kun dasnaf hin jennu. Sooshaal miidiyaa irratti wal baasuu keessan dasnaf hin jennu. Sooshaal miidiyaa irratti osoo waliin hin baasina. Wanni sooshaal miidiyaa irratti wal baaftaniif wal guurtaniif hin jirtu. Kun ammoo mootiin qabdan kan rooba roobsisu. Kan maal jedhama? Kan gaafa mata torbaa mootii taata jaameenii guddate. Yaa kursi wambarii tana gadi dhiisuun kiyya laal isinii galtee ilmaan Oromoo wambarii tana iddoo gaa bareedillee jettanii bareeduma illee gaa qabaachuu qabdu beekanii ilaala meenaaf laala akkam kursiin tuni tana gadi dhiisu beektanii xiqqeen siin godha malee jechuudha. Akkanaa jijjiira jechuudha anaaf abbichuun. Hoggaan isiniin jiru faallan si yaadanii isinitti himu jira malee immoo ani waa nama kursii gubbaa jiru ta'ee osoo hin taane kursii isa isaan gaa isin hundinuu ni beektanii garuu osumaa ta'u ani hanumaan isiniin jira. Ijoollee tana gadi dhiisu isinitti haa jabaattu. Suuraan ijoollee lubbuun jirtu isinitti haa jabaattu. Viidiyoon ijoollee lubbuun jirtu isinitti haa jabaattu. Tana naa jabeessaa naa qabadha. Tana sirriitti naa qabannaan taa'anii basiidha. Homaan ta'u namni numa gala. Garuu uummati keenya yoo gargaarsa warri gargaarsa gargaara jettan jechuudha. So afaaniin qofa osoo hin taane gochaan gargaara. Mata keenya afaaniin ruufii hiitanii so an kana niin godhaa jettanii walitti himachuu osoo hin taane nuti Masrii fi Itoophiyaan taane jechuu kan ol wal baasanii saarukaa fi meeshaa walitti agarsiisanii walirraa deebi'an so nuti humna miskiina qotee bulaa jechuu uummanni keenya beektanii saniifu akkana goona akkas goona osoo hin taane kan achii fi achi qaqqabduun yemiin isaarii dhahataniis osoo hin taane istireetumatti gargaarsa jechuun gargaarsi guddinniinis gargaarsinis ofirraa eegala mataa keetirraa eegala jechuudha. Galte warri ijoollee walloo yoo maatii teessan gargaartanii beleeyyan keessan fira keessan ahlii teessan xiyyiitii bitanii gargaartanii cinaa dhaabbattanii waan isaan fedhan gootaniif jechuu qawwee isinitti binne garaa isinitti binnu jettanii jechuu haqa bahattan laamaa olaazim maallaqaa bikka biratti itti baasu jechuudha. Saniifu yoo dandeessanii gargaartan uummata bal'aa maashaallah gargaara garuu jajjabeessati soo kan gargaarsaa kun galuu fi uummata bira gahuu fi gahuu dhabuun isaatu hin beekamu jechuudha. Saniifu keessan hanga dandeessan ahlii teessan gargaaraa duubatti hin ji'inaati. Keessattuu ijoollee walloodha jechuun warri biyya keessan irratti lolli lolamu jiru. Biyya akka Shananjiillee akka Sadeen Makkana akka Arxummaa Fuchii akka Kamiseedha jechuudha. Amma fakkeenya akka Kamisee akka Dawweedha. Yaa akee baatee jechuu kiyya maqaan jalaa walitti hime. Akka baateedha gara afaan waliin jirtan jechuudha. Kan walii keessan achi jiru jechuudha. Kam gargaarsaa kun ganaa sassaabamee walii qabamee guyyaa meeqatti jaamee maalii beellama achi qabamee dhaqa. Ati immoo yidduudhaan jalaan harka jalaatiin hoo dandeesse beleessa keetii rasaasa biti beleessa keetii meeshaa biti hidhachiisi beleessa kan keetti kaasi jajjabeessi. Qawwee siif hin bitaa garaa siif hin bitu beleessa kan kee jabeessi. Qawwee itti binne warra biyyaa qawween jirti qawween hin dhabamne yoo garaan jiraate diina ofirraa deebisuu danda'an jechuudha. Baay'isawee mootummaan akka har'aa dubbatetti jechuudha. Mootummaa Liyyuu Haayilii humna addaa kan naannoo Amaaraa kana bikka feene kaahuu dandeenya. Isin galte mootummaa humna addaa kana fuunee bikka feene kaahuu dandeenya. Hoggaa jiru maal jechuudha jechuudha wanti kun. So kan naannoo Amaaraa kana isinii miti osoo Somaaliyaa dhaqee uummata naannoo Somaaliyaa jiru fixee mirga qabaa jechuudha. So mootummaan kun mootummaa naannoo maaliif jaame? የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ለምን ተባለ? wanti tuni gaafii isinitti hin taatu. Xayyib biyya Itoophiyaa makalaakaa osoo jaame biyya Itoophiyaa keessatti dalaga xayyib. Egaa የአማራ ክልል eega jaame naannoo Amaaraa keessatti qofa kan dalagu jechuudha.
Saniifuu bakki biraa deemuu hin danda'u. Garuu immoo akka amma hojjetamutti jiru kuni faallaadha jechuudha. Waan hedduu namatti jabaadha. ጭራሽ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ሶማሊያ ማሳረፍ ጅጅጋ ማስቀመጥ እንችላለን። ልክ ትግራይ እንዳስቀመጥ ነው ጀቹን ኩኒ ዋን ተሁ አነ ከነ ኢኑ መንፉረዱ ኩኒ ሙናት ሙላት ጀቹ ማናያ ሲድጓዱበትን ጃላልቲን በዱ ሚቲ humni addaa naannoo amaaraa hoggaa jedhamu wanni inni naannoo maqaan isaadhaa humna addaa naannoo amaaraa jedhameef maali wanni inni naannoo Somaaliyaa keessatti dhaqee qubsiifamuuf maaliif wanni inni dhaqee naannoo Tigraay keessatti qubsiifamuuf maaliif jechuudha. Ilmaan Oromoo qofaa miti kan dhumaa jiru. Sabaaf sablammiin uummata Itoophiyaa hundi dhumaa jira jechuudha. Kan hin dhumne jiru. Duubatti jira ilmi namaa. Badii takkaan malee jechuudha. Kan dhumu eenyu? Kan dhumu nama waajuu nama kana jiru miti kan dhumutti jiru. Namni inni dhumutti jiru soo nama miskiina jechuudha. Qotee bulaadha namni dhumutti jiru. Biyya kam keessatti qotee bulaa dhumutti jira. Mootummaa dhabnu bar rabbi qabna. Rabbi illee gannuun gatu kanatti. Akkamitti mootummaa tokkorraa kun waan eegamu siyaasa keessallee hin jiru. Siyaasa keessallee galuu barbaadu. Namni hundinuu horiin hin galle hattuun muraa guutte jiran hundinuu hoggaa siyaasaa xiinxalla jee beektanii gaa rakkoodha. Akkuma garuu dhibbatti uummanni Oromoodhaa parsantii 65 siyaasan cuufamee jira jechuudha. Keessattuu warri biyya alaa jiru kun maaliif namni jaalateetiin kan siyaasan cuufamu kan yaadii siyaasadhaa sammuu isaatti horamtuun jaalateetiif jechuudha. Maaliif ni arga waa hunda argaa jira waa hunda dhagahaa jira waan sooshaal miidiyaa gubbatti deemu ni arga akkasumas waan odeeffannoo adda addaa karaa adda addaatiin namarraanis ni barata jechuudha. Hoggaa biyyaa baate nama biraatis waan agartuuf biyya biraatis waan agartuuf seenaa biyya biraatis waan bartuuf sammuun tun ta'e osoo ati barbaadin gara siyaasaas dekkite jechuudha. Saniifuu an siyaasarraa bilisa alhamdulillah. Siyaasa keessa hin jiru ani nama waa beeku miti garuu immoo hundallee hunda beekuu maadhus hunda waa wallaalu jee ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa namichi sun nama khatiraa beektanii saniifuu nuti waa hunda gaa usnee hundallee beeknee gaa irraa dubbachuu danda'uu maannu garuu immoo hunda wallaallee waan cal jennuuf hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo xinnoo takka quuqama qabaate xiqqoo takka dhuma qabaate namni ilmi namaa jechuudha waan kana ni arka laaleetuma ni arka jechuudha. Saniifuu duguggan sanyiidha uummata wal irratti raawwatamaa jiru kun baay'ee waan hedduu garaa nama nyaata. Namni osoo badii takka hin qabaatin konokshanii jaamee lolamuun kun waan jabaa waan hin taane jechuudha. Osoo uummanni walloodhaa kun osoo waraana adda bilisummaa Oromoon kaa waraana sharee jaalmaroo kanallee osoo if keessatti qabatee nama takka lama keessa mul'attee barsoo sababiidha jenna. Takka waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana woboorraa takka namni lama sadii walloo keessatti argamee hin beeku jechuudha. Seenattis hin beeku jechuudha. Maaliif walloon ofiifuu naannoo uummataa naannoo jaraa keessa waan ta'eef rakkisaadha jechuudha beekanii. Garuu immoo isaantu as jira jedhaniiti feesbuuka jara gurguddaadha kana jara ani feesbuuka jara gurguddaa peejii jara kana jalatti kan hin argu የኦነግ ሸኔ ወታደር ወሎ ውስጥ ገብቶ እንደዚህ ያደረገ ጃኒ መጣሰን jechuudha. Kijiba kana gartanii suuraa ijoollee adda bilisummaa Oromoo ijoollee woboodha ka amata tokkoon dura kan osoo Tigraayin kahin dura baatii 4 baatii 5 dura FB irratti post godhame suuraa san fuudhanii እነዚህ ወሎ ነው ያሉት ጃን jechuudha. Keefitti kun namarraa fudhatan. Ani sammuu xiyyeetti na ulfaata garuu haa ta'u mee hin jenneetu waan kana itti callifneetuma itti obsineetuma kee dabarra jennee itti dhiisu jira jechuudha. Maaliif garuu immoo hoggaan hin dubbadhu jettee waan si dubbisu dhufa. Hoggaan hin taa'a jettee waan si kaasu dhufa. Hoggaan hin ciisa jettee waan si teessisu dhufa. Hoggaa dhiqattee waan si xureessu dhufa. Hoggaa ciiftee waan si kaasu dhufa. Yoo huccuu haaraa uffattee waan har'a waan si xureessu dhufa. Yoo har'a boqonnaan godhe jettee dalaga sitti dhufa. Yoo har'a niin gammade jettee aarintii ibidda garaa si gahan. Garaa si guban. Har'a waa takka hoggaati barbaadde waa tokko sitti dhufa. Hedduu nama hadheessa jechuudha. Mootummaan keenya maalii miti mootummaan biyya keenya wanni inni uummata irratti dalagu jiru waan garaa nama boo'essu waan nama hadheessu waan fuula nama guursisu waan ilkaan nama ciniinachiisu waan garaa nama hidhachiisu waan silaa nama fiisu kan jinii namatti kaasu kan qaniin nama qabsiisu wanni dalagamutti jiru yaa Oromoota yaa uummata kiyya yaa uummata bal'aa kiyya dhaggeeffa mootummaan naannoo Amaaraa kun sin duguuguuf fixate bara lama karraa bara lamaaf deemna bara tokko dabarre bara lamaaf deemna guyyaa maaliif guyyaan inuma fiigan dhaabbatu bara dabarre gaafsan maal jedhan yaa xaayyeen nagar aan rasam jedhan gaafa akkasitti reefni isaanii lafa harkifamsan yaa xaayyeen nagar aan rasam jedhan hanga har'atti isaan gattaa'anii wama kanarratti